متكين استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن جبت أبولي وان نجاك سنين جباتو بقى قاتاتني. لما فيديو أبوليتي كين جرمي أولي قد دي ماجرو رتي نان الله وإنا إليه راجعون. وان بايينا مقدسيسو وان بايينا متلقاهمو نجاك سني وان بايينا متلقاهمو. واننا دي باجرو مالي بيتو سقطما ورا فوتو أولي قدي geessaa jiru saqaxoota na amanaa isin warri footoo mucaatiif viidiyoo keessaa walii argaa jiru saqaxoota kaafatee dhabe dhageesse saqaxoota kaafatanii dhabdan mucaa kana halkanii miti guyyaatu argitanii hin gudeeddani na amanaa isinittani maal asirraa banne miti isinirraa banne otoo argitanii mucattii kana uffattee dhiqattee dibattee karaarra deemte hin gudeeddani isinii jedhe hinuma gudeeddanii qabdanii maal na qabaa na gadhiisaa jettu maal intala dubaraatiif yoo isiin duute maal abbaa keessanii argachuuf yoo isiin duute akkam na qabaa na gadhiisaa jettan isin obboleettii keeti satari satariin obboleettii keeti dubartiin nu malee biyya lafaa kanarraa maal qabdi hin dogoggorte an saqaxee isa dogoggorte sana yoo si dhiise rabbi nan dhiisin wushaa amma wala maqaan dhiirichaa waamamne maqaa dhiirichaa na barreessaa an amma maqaa dhiirichaan barbaade maqaa saqaxecha intala durbaa kijibaan adaraa rabbii wallaahi yoo sittish isin hin beekwan tu aleekum wasak asirraa badee jennaanii maalla seetanii wal beennaa bareechinee wal beennaa amata meeqa cafacafee sitti maa ture hojii hojii kee wushaa maalla qabaane gadhiisaa tani lafa balleessitu jenna yeroo viidiyoo shamarran irkaa baasuu jettanu cuncummaatanii rabbi aafiyaa koo qabu kunoo harki koo as jira minaamin maal jettanii kolfitanii boossanii mimmaan buuftanii yoo viidiyoo shamarran irkaa baaftanii maalla qabaane gadhe kawaas isin viidiyoo waraabdee feesbuukii irratti gadhiifattee yookiin tiktookii irratti gadhiifattee gootanii maal abbaa keessanii iyyitu obboleettii kee taate akkana gootaa natti himi sii deebi'eera feesbuukii irratti nan dhufa gidduu kan dhaani meemee ummata keenya maqaa dhiiricha waraabee sana yoo rabbii sodaattan maqaa dhiiricha viidiyoo mucaa kanaa gadi baase kana suuraa wantichas suuraa abbichaas walitti maxxansee anatutti gaafatamummaa kootiin peejii godhate gadhiisa eenyunni gurbicha eenyunni naa barreessaa maaf sodaattan isin feesbuukiin keessa maqaa keessanii miti yoo inni yaziidiin ta'e kamaal jedhee banata amma abdussee maqaasii biyyatti joobili as baatee abdussee sarbiyaa jettee moggaafattee sana teessu kun tooppiirra jirti maqaan abdussee biyyatti joobili amma asirrattoo miidiyaa irratti abdusseedhaan beekamte kanaaf eenyunni maqaa keessa namni beeku hin jiru maqaa biraatiin barattanii jirtu waan ta'eef eenyu inni viidiyoo mucattii kanaa olii gadi geessaa jiru eenyunni namni obboleettii qabu namni haadha irraa dhalate qabu viidiyoo shamarranii rabbii amma dubartiin rabbii jedhaati dubartiin kun viidiyoo mooraa beelkeenaan argite sitti fakkaata yewwana kakaansaa kakaan inni kakate abbaa barbaade yoo ta'e maqaanuu dhaasini jedha amma nu barbaadaa jirru namicha viidiyoo mucaa kana waraabee gadhiise akkan informationii tokko dhagaa jirutti maallaqa guddaa kabaltee mucaa kun viidiyoo kun akka hin baanedha mannoo maa obboleettiin qabdanu rabbii sodaachuu hin hafe akiraa bor gandaa akiraa deemuu keessan dagattanii eenyu kan viidiyoo kana mucaa kana harkaa waraabsisee baasise eenyunni bakka waan daan isatti gaafatamaan as tokkaash jedhama tokkaashuma wanjalanya naachoo mucaan balleessitee jirti balleessitee jirti kan isin balleessite immoo rabbitti ofitti malee sitti yoon isii goote hin jiru wanni isii sitti goote hin jiru keessaan maqaa nama guddaa suuraa nama guddaa tiitanii abaluu namicha kana waraabee abalutu waraabee hin jedhinaa baasaa nama tokko bakka wareegamaa kafalu eenyunni abbichi nama bareessaa an bareera akmal bareeraan ummanni baruun barbaade malee lamni abbaa ta'e honan eenyunni barreessaa jalatti joobir abdusseedha maqaan abdussee biyyattamma joobir jedhama sinii galee kanaafi rabbii sodaachuunis gaariidha rabbii sodaachuunis gaariidha calluma jettanii
Viidiyoon na bira jira. Viidiyoochiin bareeda ture. Corrobuu jinniidha. Maali jechuudha. Eenyunni mucaa kana akkasii jabeessaan jiruan yookiin immoo gaarii goota jedhaan jiru mucaadhaan. Dogoggorteetti dogoggora siitii rabbiin gaafattu. Eenyunni viidiyoo kana waraabsise kadhate. Maal jedhee waraabsise beektu? Quba qabduusin. Gaafataniitu obboleettii keenya hin suusoftee moo maal taateetu akkamitti viidiyoo kana waraabdee dhiiratti ergite jettanii gaafataniitu hin gaafanne. Calleessanii dhumayyee utaaltanii ajandaa arganne akkana taane mucaan akkana taate waynee bareedina maali jechuudha rabbiin sodaatu ilmoo durbaa argachuu keenya mala godhu. Dhaggeeffadhu viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabame viidiyoon 3-4 ol isa bira jira isuma bira jira kan saallee viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabe 3-4-5 ol na biraa qaba sigalee tarii boriitu viidiyoo an nama biratti arge isa kana jechuu danda'a waan ta'eedhaa fi viidiyoon isa bira jiru 3-4 olidha malee tokko qofa miti. Ayyee viidiyoo dhuma kee viidiyoo qaama qullaa dubbii kaa irraa sassaaqaa dubbanna yeroo garii dhiifama nuuf godhaati kabaja dhabuudhaaf osoo hin taane aannan adiidhuma jedhama dhiigni diimaadha. Viidiyoo dhuma qaama qullaa waraabame kallattii garaagaraatiin kan waraabame adda addaa kan koos kan saas jiraadha moo viidiyoo dhuma normalii sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabamedha wanti kun isii kana qulqulleessi. No. Viidiyoo dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha. Guyyaa tokkicha miti jechuudha. Guyyaa irraan jechuudha. Ayyee galatoomi miyuutii godhadha. Ayyee. Iddoo biraatii dhufe kan jedhamnedha. Kan viidiyoo nama biraa akkan hin qabne dhibbaan dhibbatti waan ofitti amanuudhaaf. Maamme ifamana carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame moo obboleettii keenya sabboontu gaafiin bikuun kan keetii. Viidiyoo 2-3 akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii 2 goolabame moo akkami? Baatii 2 qofan ta'u baatii 2 qofaa miti. Baatii 4 ol ta'a malee baatii 2 qofa miti kan inni finni waliin haasaa turre. Ayyee. Mubaarik Musammaa hin jirtu? Ayyee. Roobeera. Maamee koo. Dhaggeeffachaa jirtaa? Sirriitti. Ayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin nu deemsisutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaa dhuma irratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo kaa sirna ta'ee jedhe osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'eeti abbootii dhimmaa ofirraa sagaleen eenyu bira miyuutii godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fageessanii jaarsotii wal geessee haqa jirtu erga waliin mari'atanii jedhaniin boodatti kamtu dhugaadha kamtu sirrii eessa jira rakkoon eessa jira dhugaan kan jettu adda baafatee murteedhaaf deema jechuudha osoo nama qaamaan wal bira taa'ee rakkoo wayiitiif fala kaa'uudhaaf jaarsummaa taa'aa jira ta'eeti akka sirna beennutti akkasi. Amma garuu kun miidiyaadha waan ta'eef haqa jirtu kana waan gama keenyaan hubanne ragaa isa kan gara isaanii jechuudha isa tarii informationii waan nu ta'uuf yookaan ragaa nu ta'uuf waan miidiyaa irratti dubbatanii sagalee fi akkuma sana ammoo barruu ammaan dura qaban sana screenshootii godhanii yookaan sagalee sana karaa social media wal fakkaataa share nuuf godhanii adda baafachuudhaaf nuu mijata kan jenneef isa qabannu achitti qabanna isa ammoo jechuudha kallattiidhaan jechuudha nu waan nutti fakkaateen tarii ilma namaati nuti hundi keenya iyyuu hangamuu namni tokko shiraan deemuudhaaf yookaan dubbii wayii ofirraa qoluudhaa jedhee osoo gamasii gamana deemee dubbiin dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti jedha Oromoon eessayyuu dhaquu hin dandeessu hubachuu dandeenya mara keenya iyyuu namoonni as keessa jirru kunis namni 17 kuni dhugaan eessa akkam akka jirtu hin hubata eenyuyyuu osoo waan fedhe dubbate jechuudha isiniif galee waan kan amma kallattii miidiyaa irratti dubbannaaf hin dubbannu tarii wanti kun tartiiba wayii qaba sirna wayii qaba miidiyuma irratti dubbachuu akka hin dandeenyee fi dhuunfaadhaan nu dubbachiisuu nu dirqamsiifti waan ta'eef waan kana jechuudha obboleessi keenya roobeeraan jechuudha viidiyoolee muciyoon kun itti ergite akka isatti ta'ee jedhee fi viidiyoon kun akka isa bira qaqqabe akkuma sana viidiyoo kana ammoo yoo atiin kun waan inni si gaafadhe naaf hin guutu ta'e paablikii irraan baasa naan jedhee jechee dubbachaa jirti waan kana dhugaa ta'uuf dhiisuu yoo sagaleen qabaatte sagalee yoo sagaleen hin qabaanne rabbiif jettee amantaa amantuun jechuudha kunoo maahir obboleessa keenya nan beeka hiriyyaa kiyya biyya Dubaayii jiraata maahir jechuudha bakka obboleewwan keenya jiranutti kakattee muciyoon kun jechuudha akkasatti viidiyoo kana ergitee fi viidiyoo kana yoo isiin maallaqa inni gaafateen sana hin guutuuf ta'ee jedhe miidiyaa irra akka baasu kana dubbachuuf hin dubbanne qofa yoo adda nuuf baaftee jette muciyoon kun nuuf qulqullaa'ee yoo jedhe gama keenyaan murteessuuf nutti ulfaatu jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti kun har'arratti immoo yeroo biraa qabata kan jedhuuf immoo anarra isintu beeka waan ta'eef waan gama keessanii yaaddanii jettan murteessaa jechuu barbaadeeti galatooma.
Galatoomaa dabareen eeggataa ture maammee koo anis akkuma nama tokkotti dabaree qabaa dabareen eeggataa ture. Dabaree koo kana irratti erga dabaree naa kennitanii eenyu miftii qaban jiraate. Dabaree erga naa kennitanii akkanatti fakkaatutti akka nama waan akkanaa kana hordofee kanaan dura baasaa turetti waan tokko wayiin arge. Maalan arge beektu amma barreeffama na argitetti. Barreeffamni siin na argitee akka edan taane mul'isa. Gangalatamee haatama jedhee gara lamaaniitti nu kakachuu danda'u jedhee yaadaan. Kakachuu danda'u eeyyee maqaan kun abaduurra jedhanii kakachuu danda'u. Argeera waa danuu. Nama danuu keessaan naqee ammayyuu isin asitti dhiisee keessaan nama tokko kadhataana. Riyaala kuma tokko nyaateen tana tokko intala shawaati. Yaani bakka akkana kana jennu fidiin jedhaa jira. Rabbi na nyaachisin jedhaa jira. Ammuma na gandaa keessatti si fidaa jennaan immoo wallaahi laazim erga kenni jettee humnaan rabbiin bira tasi gaafadha fida akkaawuntii si jedhe si bira jira jedheen galcheen boroo waraqata si jedhe ilaali gaala. Amma kunoo barreeffama waan isinii dhiyeessuu danda'udha jechuudha. Ookii as jala jira ta'a. Maqaa keen baasu abbaa koo. Riyaala kuma tokko ilaali. Rabbi maallaa godhu. Rabbi ilmoo korran jiraachisin jedha Saawudii jira. Amma nama kuma torban qabadhee jira achumaan xibsiisi godhan jedheen baasee suuraa kee. Wanti maqaa koo balleessuuf hin jiru namni kijiba jaallata. Kijibaan maqaan balleessini akkaawuntii si ergi jedhe. Kanuma irratti waa madaale. Namni nama sodaataa jira jechuudha. Uumaa isa uume qabrii borii dhiisee rabbiin dhiisee miidiyaa sodaataa jira. Erga miidiyaa sodaate egaa miidiyuma irratti akkas wal unkuruura tokko tokko gaariidha. Kanaaf waa tokko natti mul'ate inni maali? Inni obboleessi keenya yeroo ani gaa aannan adiidha jedhee namatti himu hundinuu hin beeka. Inni obboleessi keenya namni siin dhaga'iniif isa ta'u bultis qabaatee bultiin hin diigaminiif isa ta'u. Desembarii 20 Agustii 22 Desembarii 21 Desembarii 23 barreeffama gidduudhaa bahe malee naaf gala. Roobee qashtii hayyee wayyee waliin jedhaa turan ijoolleen kun. Kunooti. Waan fagoo jiru miti jechuudha. Narka waan jiru naasaara. Erga akkas ta'e sirriitti ijoolleen kun lamman jalaa cuunfamuu qabu. Sirriitti nama cuunfuu dhabne amma. Maaliifi qashtii wayyee minaamin gara lamaanitiin roobee minaamin waliin jedhaniiru. Kanaaf dubbiin ijoollee kana bira jirti nus hin rakkisin nama 700 hin rakkisin waan jiru baafnee dhugaa jiru ifaan ifatti asumatti hin jedhan gara kootu. Maal taajjabdee waan jettanii roobeeraanii guyyaa lamaan duraa jedhe waan dhokote wayii jira la waan dhossaa jiran qabu jedhu kun lamman. Roobeeraanii viidiyoo bakka biraatii argee qabaanni ni jedhe sun maallatti fakkaate dhiifama naa godhe roobeera si jaalladha. Viidiyoo 2-3-4 gatiisi biraa qabduuf waan ati kan biraa sanas gadhiiftee bakka biraatti ergiteetti jedhee gaafa sana waan jechuudha kaate natti fakkaate. Wallahi si jibbee miti sin jaalladha boleessa koo waan wajjin dabarsineera. Intalli kunis maal asii goota jettee bakka ta'etti mana Alex natti fakkaata ta'ee bakka ta'etti maal asii goota bilaam jettee keessa nattee tuttuttee wal dubbisaniiru. Kanaaf waa wayii lamman jaraayyuu waan dhossaa jiran qabu xaaxessaa obboleettii koo viidiyoo si biraa qabaatus viidiyoo si biraa qabaatinis dhugumaan mucaan kun maallaqa si gaafatee dhabuusaatti ragaa ni qabda amma ragaa barbaadna malee kan barbaadu jedhaan maammee koo an akka kootiitti kaa yaada koo kenna dhulgalaan jedha qoy maahir nama amanis nan fixadha kamaa ani deeggartoota mataa kootii qaba sirriidha jedhaa jiru ragaa wayii roobeera waan ragaasii ta'u wayii ragaatti isaa barreeffama waan ta'e wayii dhiyeeffachuu dandeessaa tokko obboleettii keenya waan amma haasaa oolte hunda keessaa waan tokko akka ragaattootatti dhiyeeffattu ni jira tarii maallaqa naa ergii isanii jedhee wama tokko wayii waan haasaa oolte hunda keessaa wanta akka ragaattu tokko keessaa dhiyeessitu ni jira tokko obboleessa keenya waan haasaa oolte keessaa wanta akka ragaa ittisaatti
dhiyeeffattu bifa barreeffamaa yookiin sagaleetiin ni jira. Lama isin lamaniif gaaffii kun deebii barbaada. Yoo dogoggore uummataa na sirreessa. Inni lammaffaaf xumuraa immoo obboleessa keenya Roobeeraa si beekaa garuu waa tokko si deessa. Yoo dubbiin jabaatte akka dhiiftee hin deemne nama 17 maqaa kee nyaachifte.